Dhiisi naanfa buleessa kee olaaka ol jibbini. Dhiisi yoo guddate ma wayyaa gad buusu. Boruu bifa hin jaane. Nama meeqa irratti nama meeqa kan mudate eenyu ni oofu eenyu. Sa'i tira bu'a. nama hedduu marrabseefi nama hedduu simeesii kan hijaana qabu hedduu waan jedhu an guyyaa sana nama tokko dhiiboon gaafa dhuyin waata biraatu na qabattee boruu duudamoo iftaan duuta eegan an jedhan guyyaan duusa waan hin beeku ammaan biraa du'aawu. Ammallee akkuma sufee jira gaafa inni jira. Sila mallaqa guddaa harkattee guyyaa lama guyyaa lama naaf mallaqa guddaa harkattee maaliif immoo biyya irraa fagoo jirtaa fira keessirraa fagoo jirta. Yeduba ati amman kana namoota hedduu haala ibsitee jira nama hedduu lolteenii jira kan dhiifama gaafatamu dabalatee guyyaa lama qofaas ta'e maallaqa kana dabarse guyyaa lama qofaas ta'e maallaqni kunneen lafas jalaa badate. Layyaa lambatu kaayiroo sanitti dhaabbataa sabati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma itti fufee jira gaafa biyyoonni keenya innis hin taane.
deebi'an isaa gurraa murtaa fi badii deebi'ee isaa gurraa sun danda'u. يعني تصور قوت الجسر Inni namaa kun kan balleessan jiru gara ifan mata kan kata orang baru deebi'ee. تكون كرم ترى بليش أما لما تقول La. Hindi din kaya may chukrit kaya may operate ka na din siya. Kaya nagkato. May kasi sigapan kasi ako. Ito kada manapin mo kada kada mo. Hachi kasi ito. Yung gising mo kasi siguro kumar. Naman si Jibu tadi si Marco. Waan kabjaa fi waan jaallatee irraa fagaadhee waan ati sana jibbituutti abdii gaafa jedhu irraa fagaadhee amma Jechuun mucaa isirraa isii fagaachuu dandeessu maal taasisa? Yoon isa yaani isheen jibbitu immoo kan isa jaallatu gaafa isaa gara dirqama gaa obsee malee dhiisu yaani. Ayun sammuu keessatti amma maal taasisa? Yeroo ammaa kana. Akka nama tokkotti garuu amma yeroo sana guddaa walaa ammaa yaadatiin jiru sana guddaa oolus gammachuu yaani. Inni biraan gammachuu. Mee apa mana keetii osoo fuudhii dura kan nuti ta'udha. Yeroo hedduu yaani akkuma sa'aatii bituu yaani akkasitti osoo deemnu wal bira jalaa walitti daawwannaa ammoo bakka garuu saya online dan Oke, ini nanti ini siapa? Malaka juga sekarang. Cari kemana? Malaka bukan. Ini itu saat aku pasti ada mati. Godewan di samping orang itu kan. Silamar itu story itu. Itu Saja aku pasti ada mati. rumah dia bisa. Rumah dia Juga ada tulis karena coba korum coba jawab lagi. Surprise karo. oke. Asuman channel kan warna arah dan subscribe, share, like, berada. Oke, aku grafik deebiin keenya akkuma feetii jira yeroo YouTube daawwannaa isinigaa share like godhuudhaan itti bohaaraan isinii ja'a itti fufu. Amanuu mee gaafii si gaafadha. Waa afur si gaafadha. San keessaa dura immoo kaadhimaa qabdan haadha manaa qabdan. Wah, Masya Allah, wajib senang. Ini ada mana? Ini kan itu WhatsApp. Ada mana ya? Jadi wallahi kana magde kini da bola fi achra khay fatare ni da bola fi achra khay ma kasi ko ni da bola ye roshan ni da bola. Oso indro ho, karme kali di WhatsApp. Indro mo. So indro akas ni da bola. Indro bi ron da bola. Oke, jechuun eega fuutee irra dawwaltaa fi osoo Eegam fuudhee da bola. gotti. Ada mana ta'e barbaadeetiin gaafata. Oke, mee silaa maallaqa iddoo tokko argate maal itti godha? Dengan tinya. Sammuu. Sambodo. Isa daga tama. Daga sambodo. Sammuu. Sambodo. Sammuu. Isa tinya. Sammuu. Sambodo mo. Mari kita bre. Masjidan ni bas ni tu mata kan kita. Maal itti godha? Dura soo kadale. Dura turso. Sammuu kennee daqiiqa sa'a jaha qofni yoo si'aa fi maal godhu? Jago pimo. Malin goda dan dia cungai seu dani. Silaa maal godhu?
بس قال شهادتين وقويتين وكلفتين وصلاتين ونيتشون ونسيح مالتي maal goota jechuun وني قدمو قابين يحيي هنا غير جلد جاف Telasika. جلد جاف قابين يحيي تنك بقوله كون قابل okay jechuun sa'a ja'a qofaatu wasiin ka'u qabeenya jijjiiruuf مال مكو جانتي شمان أبو زاجر قلنا نقولين ما تدري بجا جرات كذا ما laa umrii si adeere sodaa jechuun bara silaa jechuun malee نمال في رقم نمال في رقم كنا في بس قال قويتين ما قلت بزاج جنس okay mee saahibni hedduu ati jaalatu yoo sitti jiru maal goota على ركايزة jiba san yoo rabbii kuu baate amata dheeraa yoo جيبوا ساتو كا جيبوا مبين داران جيبوا ساتو مبين يكواتين كل شيء ركاب وين بيه eega rabbi eegaan rabbii akkawanni ittiin jibbaan takkaan man jibbineen jibbana maan kasareetti saree daawwattoota keenya asumaan Gontuu akka daawwattan asumaanii isinitti dhaama laayik sheer godhaadhaa jajjabeessa gaaffii deebii keenya tuwwachifamee jira. Abbaa mana keetii osoo hin fuudhin dura kan irra waliin jira. Kan kee jiru meeshaa yaada. Okay. Mee gaaffii biraatiin si gaafata. Ummaa ta'e as bakka ati. Okay. Ummaa ta'e kan meeshaa Rabbiin godhin immoo rabbiin godhin nama wajji deemu ni raamaalti godhaman jechuun qaalimaa qaba israa'anii namaaf fuudhee akkatti waan godhu si dura deemuu jiran sana ati kararra dhufu jira fuudhee jira jedhu maal godhaa Osoo hin jiru moo? Waan maal godhaa rabbiin godhin dhufee jira ammas obboleessa keenya tokko waa gaafanna mee maqaan kee eenyu siin gaha mee sila tarree ammaan kana yeroo amma taa hojjetu kanatti maal yaadu jiru? Maal yaadu jira gammachuu haruu laagan dhufe haruumaan gammadee jira malee. Kanuma yaadda? Mee maallaqa guddaa tokko sila harkatti maal godhu? Jechuun ati kun guyyaa lamaas yaada. Maallaqa immoo guddaa harkatti akkam godhu? Yatiimaaf hin qabu. Yoon ilmaan qabaadde ilmaan kiyyaaf hin dabarsa. Ati ilmaan hin qabdu baadhi qaadhaa. Xiqqaadhaanaa ilmaa yatiimaaf hin dabarsa. Yaani obboleeyyan kiyyaas ni jariin ilmaan yatiimaaf barbaadee hin dabarsa. Hundaa'umoo? Obboleeyyaniif jaata akka qoodeetiin jaata akka immoo ilmaan yatiimaati mannaa. Ayyee ati hin duutu yoo si hin jaane maal goota? Bisitti maatiif maallaqa sana? Hinduutu yoo naan jaamu waan hin boodetti ooluun jaalladha godhadhaan. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abidile ga dhufee jira obboleessi keenya tokko mee maqaa isaa Rizonnoo fi Suudaan maqaa Okay, so may kan may kami daw ta ko sa dito. Buyat. Bek na ko isa. Pero ba mo siya? Ego fute bodo. Ifam is nachu akka gize dura osoo taanatti ifam is minde golaafi ru sababaan irratti waliin qaba. Laazim nama gize nuti baaqee yoona bira jiraachuudhaan minde golaaf yoona bira jiraatu. Ol keetii masyaallah umri मैं से माला बुद्ध हाला बुद्ध सिलावाल को लगे रखते आ गए गिजे नहीं लग रहे मैं तुम्हारी से सर अनवर बोलूं माल मैं सिलार के
Dura dabbaa kiyyaan achi irraa hojjisiisa. Sanboota itti aanee masgiida ganda keenyaa kan gubate tokkoon jaarsisa. Sanboota itti aanee jireenya kiyyaan itti Eefana gaafa. Mee sila jireenya addunyaa kanarra sa'aa jaha qofaa si hafe maal godhee ati Kophaa wanta gama kophaa. Akka nama dhuunfaa tokkotti wanti inni nan godhu tokko hin jiru garuu gaafiin isa gaafatu fakkaatu. Face to face yoon isa wal arge akka carraa ta'e gaafiin isa gaafatu ni akka mataati jetti gaafiin isa gaafatu ni qaba malee wanti inni nan isa godhu tokko akka nama tokkotti face to face akka nama karaa irratti osoo deemnee waliin dhufe gaafiin isa gaafatu yoo na hayyamamaa ta'e maal gaafatu? Jangan gaaffii mataa kiyyaa danda'uu gaaffii mataa kiyyaa ta'a gaaffii sabaa ta'a gaaffii sabaa gaaffii kana ibsuudhaaf garuu mee sila pirezidaantii naannoo Oromiyaa maal godhe? Okkee ammallee gaaffii fi deebii keenya jira mee osoo waliin fuudhin duraa fi fuudhee booda kamirra dabalata? Ani eegan osoo waliin fuudhinis ta'e eeguu ishiinis ta'e lakkoofeennaa eeguu ishiin dabalaa haala dawalli yeroo hedduun dabalaa akkuma jaalattinis dabalee deemu dawallis haalaan dabalaa ibsuun danda'u akkuma haadha qabda eenyu qaba mee haati garuu kun waan godhamus hin qabu dhugaadhaan akka hireetti godhee nama na dararu na cibbu na munne jechuudha. Silaa ta'e maal godha? Silaa ta'eegaa yoo kan furmaanni godhamuu danda'u ta'e anis yoo nama kana nama yookiin qabaa hin qaban yookiin gorsaan qaban ta'a yookiin jaalalaan qaban ta'a akkaataa furmaata ta'e qabeetiin yookiin nama jibbitaa ta'e naman jibbine kana yoo nama taate cinqine akka nama cinqine kana furmaatatti godha malee wanni godhan hin jirtu maaliif haadha abbaa mana biyyaa jechuun haadha biyya waan pirezidaantii naannoo Oromiyaa taate maal? ani yoo son pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'e yeroo nama jiru kanatti ani Oromoota na bilisoomseetiin Oromoo hunda bilisoomtee akkasiin bilisummaa isiitiin jiraattu godheetiin gabrummaa kana jalaa kaasuu barbaada kana baay'oota. Ammas jireenya kana guyyaa lama qofaas maal godhe? Guyyaa lama qofaaf naa ta'e? Guyyaa kanarra guyyaa lama qofa jiraatu maal godhe? Wallahi egaa guyyaa lama qofaaf si hafe jaanii waan ni beekamu waan ni jedhu natti fakkaata. Waan ni si yaadamu. Silaa jiraatu maal godhe? Kunni yaadamu keenatti hin fakkaatu. Nama akkasii guyyaa keetii maal godhe? Kalau waan hin qabu qabu shadaatti qabaddeet nu qophaa'e jechuudha. Kun waan ni beekamu ta'eef kun yaadamu yoo waan ta'ee yaadamu nuti naannoo lamaan akka saabsiraayi gootanii sheer laayik gootanii ijoollee tana jajjabeessitanii isin jaaya Oromoo bira dhaabbata. Guyyaan kan kutuu maal godhe? Gaafa ammallee nama afaan biraa dubbatu اسمك عبد الله. ماشي يا عبد الله. لو انت لقيت فلوس كتير بس لقيت فلوس كتير تموت بعد يومين بس تعمل ايه؟ اتبرع بيهم. اتبرع بيهم. يعني ايه بتعمل ايه؟ اتبرع بيهم للمستشفيات مثلا اتبرع بيهم لاي اعمل اي حاجه لاخرتي مش عايز بيهم حاجه في الدنيا استفدت بيهم في حاجه ماشي خلاص لو تكمل الحياه تعمل ايه؟ لو اكمل الحياه
يعني ابتدي بقى اعمل حاجات مستقبلي وكده. اول مره تعمل كده؟ اول حاجه يعني هعمل ايه؟ هشتري حاجات كتير. هشتري اولهم هشتري شقه وكده واتجوز. اول حاجه تعمل كده. ثاني حاجه يعني فلوس معاك، يعني فلوس قد كده يعني كام؟ يعني اصلا يعمل كل حاجه انت عاوزها، بس تعمل ايه بالفلوس ده؟ جبت الشقه، جبت عربيه، بيت، كل حاجه، وبعدين تحوش البنك. هحطهم في البنك بقى خلاص بقى، افضل عايش بقى واسيبهم لاولادي واحفادي. ايه مش تديني بغلاوه ولا اي حاجه؟ كده اكيد هتبرع بالفلوس الغلابه. بس اولادي اولى. ايه يا عم تاخد فلوس كلها على نفسك؟ اولادي بقى ايه مكافئ من تنتج مeh ada mana angkat? Yan ang ko. Hindi ka pa ada mana? Ada mana? Ini kan nih kan double tap. Bujeti tani ya dulu terus terkaram. Kosong puluh dulu. Apang purun dulu mari juga. Bujeti jodi kaya tara terus terus. Hizaba ungkap. Di Mali dia sampo di Mali. Bakka kana boda gajati dia wangkiya. Duran diru wayna wabra farmal mal fajiti jada. Amma kiyatate. Bujeti tar laman terus magar. Jadi umman ke Java. Ya umri saya domestik dua kali term term. Wajah. Jadi amma kalau umman ke orang kana lalu jelas. Ma depan ma depan jelas. Ma depan mal antar. Semua di zaman lo umri jare ni. Kalau orang umri jare ni. Kayaknya aku itu tuh kira amat beli apa mana nih kan? Apa mana? Dia kita lihat ini, aku tuh berarti. طبعا كان بيجي الكافيه ويجيب ده يروح ماشي تكلم عربي كويس صح؟ يعني كان يعني اللهجة بتاعي تفهم صح؟ السلام عليكم، اسمك ايه؟ يوسف. دلوقتي تفكر ايه يعني دلوقتي حالا التفكير بتاعك ايه؟ زي انت مش عارف تفكيرك؟ لا عارف ماشي يا يوسف، لو لقيت فلوس كتير بالمرة تعمل ايه؟ أول حاجة تعمل ايه؟ اتفسح اتفسح لا بس انا تفسح. ثاني حاجة يو اقول هجيب مشاريع واعمل اجيب مشاريع اعمله كده وكده وعادي والتهبل يعني خلاص كده. خلاص متشكرين. السلام عليكم، اسمك ايه؟ بلال. منين؟ من القاهرة. يا بلال بسألك سؤال. يعني ايه التفكير بتاعك يعني لو لقيت فلوس كتير تعمل ايه؟ يعني حاجة. أول حاجة هساعد الغلابة، وبعد كده أجدد نفسي أبني مشاريع وأساعد الفقير وأعمل كل حاجة. ربنا يرزقك يا بلال. قرورو قرورو. تكتب على يوتيوب قرور يعني قرورو، بعدين يطلع لك بقى. لا لك الفول اللي أنا عملته. ايوه دي يعني. السلام عليكم. لو لقيت فلوس كتير بالمرة تعمل ايه؟ أول حاجة تعمل ايه؟ يعني أول أما لقيت الفلوس. اكيد هفكر دي بس فلوس هعمل فيها كتير ايه. يعني. ايوه هفكر هعمل فيها ايه. اه لو تعمل ايه؟ لقيت ان انا هملكها لنفسي طبعا هساعد الغلابه بيه، هدور على اي حد غلبها بيه. تاني حاجة تاني مفيش بعد كده، مش هعرف اعمل حاجه تاني. يعني الفلوس خلاص تديها كلها يعني مش كلها بس هساعد كل محتاج، لان فعلا الناس الغلبانه هي اللي بتساعد.
قد ايه يعني مثلا يعني فلوس كتير يعني كلهم تساعدهم ولا نص ولا ربع ولا ايه؟ على قد ما اقدر. مش هحدد بس على قد ما اقدر. لنفسك. نفسي حاجه بسيطه جدا. ربنا يخليك ربنا يرزقك. ماشي متشكرين يعني اتفرجي على يوسف اتفرجي على قرر الدكتور. تسلم. محمد. منين يا محمد؟ القاهرة؟ تدرس؟ لا تدرس؟ ليه؟ كنت بدرس بس انا مش حاببها ما اتخرجت من يعني ترجع المدرسة؟ ليه؟ Magkaisa na race su اوكي رئيس اكثر ما عندي مشكلة يعني سرقوا قاعدين على السياقة هم لا لا نجرا ما إن شاء الله رب ليه ما أنا جوت كسر عارف ما أعرف وين جرات تقول ما جرا ما تعرف يعني شنبها أكثر كلام ماذا جرا خير في الجنة أكثر كسرين يكتب بالشيء كذا كذا هو بعد أكثر جرت تعرفني يا في شو عندك بعد أو أنتوا جميل